Shamaa harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka har'a waan ta'e wayin hojjedhee tananiin isa sanis walumaan ilaallaa haga dhumaa viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha warsiitti tole like share godha. Wanta baay'ee boodarra immoo wanni dubbadhu baay'ee ni jira nyaatan hojjedhee tananiin sunis maalidha amma asitti kanan naqadhee soogiddaa fi bishaanitti immoo daakuun naqaa jira isiniin jechuun jaaladha. Isaan booda maaltu ta'a maal hojjechaa jira akkasuma har'a haannaa wajjin jirra muudannoon maal akka ta'e illee immoo asumaan isinitti man isiniin jedha. Guyyaan kun guyyaa barumsaati viidiyoon kun gaafa simbira ga'uu hin beeku haannaan mana barumsaa hin deemne. Yoo ibsaan dhaggeeffatan muudannoo sunis maal akka ta'e ni argeessu isiniin jechuun jaaladha. Erguyyuu hin naqinaanuma faana turtii godha achuma nyaanni kunis maal akka ta'e ni bartu achuma muudannoonis maal akka ta'e ni bartu isiniin jedha asumatti na eega erguun naqina. Egaa akka argaa jirtan kana daakuu duratti sanii bukeessee jira jechuudha. Xiqqoo ishii ilaalaa godheetiin bukeessee qixxaan tolcha jedhee tananii qixxaa tolchee tanan ka walumaan ilaalla. Eeles amma jala bobeessitan eelee ho'isii achiin booda hogganitti tolchu isin ilaaltanii haga dhumaa anuma faana turaadha. Inni sunis maalidha? Hoggaa jettan ta'ee akka jarraa ta'ee wantoota san dhumarran isinitti hima maaltu akka jiru maal akka dalagaa jirru jechuudha. Anuma faana turtii godha. Tan eelee asitti rigeetii qopheeffadhee too jira kaayii itti tolchuun heedaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu kaa anuma duuka bu'a waan kana maal akka ta'e isin argitu isiniin jechuun jaaladha. Ishumaafan kanuman itti hojjedha jedhee tan eelee ho'isee jechuudha. Baay'ee biddeen kaleessan tolche har'ammuus man hojjedha tan eelee ho'isee isiniin jechuun jaaladha. Turtii anuma faana erguun naqina. Argitan kun itti garagalchee jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkatti tolchee too jira. Har'a isiniin jedha egaa kaamee maal akka ta'ee fi maal akka ta'e walumaan ilaallan isiniin jedha. Ammas egaa ka viidiyoon koo hin jalqabame malee hin xumuramne obsaan amma sanuma duuka. Ka argaa jirtanii kunuutii haala kanaan qopheessee jira isiniin jedha. Barbariin itti naqee ganaa dhadhaatti naqee waan hundaatti naqee ni ilaaltu erguun naqina. Tokkoffaayi wanti biyya keessatti hojjechaa jirru itti siin boqattu itti siin bohaartu akkasuma abdii siin gorattu kanaafidha jechuudha. Muudannoon keenya ammallee dhumarratti dubbachuun keenyan oolu. Viidiyoo kana hoo irra bubbutu baattanii barumsa guddaa irraa argattanii yoo irra bubbuttan silaa akkasuma jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo gabaabduudhaayyuu irra bubbutama baay'inaanii garuu nama fayyadu haga dhumaa dhaggeeffattan jechuudha. Isiniin jedha haala kanaan qopheessee too jira kanaan itti naqee barbareedha nan kukkutee kanan duratti tolchisan jechuudha. Anuma faana tura ammas viidiyoon ni jalqabame malee dhumne isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka argaa jirtan kunooti isiniin jechuun jaaladha. Inni kunillee maalidha ho'ittan caccabsaadha. Caccabsaa maaliifan hojjedhe eenyufan hojjedhe maaltu jira kan jedhus immoo walumaan ilaalla isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf dhadhaa sirriitti itti naqee tananidha. Kanan hojjedhe isiniin jedha dhadhaanis kunooti asittidha kanan baqsee bareechee teechise. Akkasinitti mul'atutti isiniin jedha. Isa kanammoo akka itti cinaa isaatitti erga baqsee raawwadhee hojjedhe. Guyyaa har'aa isiniin jedha affeeramtanii jirtan hundi keessanuyyuu koottaa nyaadhaa isiniin jedha bakka jirtanitti. Isinis immoo rabbiin nagaadhaan karaa biyya keessanii isin galcheetoo warra mana keessan keessatti waan jiru hundaa dabarsu isinaa taasisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaagamanmaan immoo karaa muudannoo keenyatti dabarraa kaameeraa ofitti garagalchine haannaa wajjiniin jirra. Muudannoonis maal akka ta'e walumaan ilaalla isiniin jechuun jaaladha. Ammaaf isin affeeree jira koottaa inni isiniin jedha. Viidiyoon ammas hin xumuramne erguu hin naqina. Nyaatan duratti hojjedhe sanii amma asitti dhiyeeffannee too jirra haannaa wajjinii. Guyyaan kun guyyaa barumsaa ture haannan nagaa erga isiniin jetteen boodamee maal ture muudannoon kan jedhu. Walumaan ilaallaa kan caccabsaan hojjedhe an marqaaf jedhee yaannaan caccabsaa malee hin ta'u jettee tan eelee ho'isee ture duratti hoggaan eelee ho'isu isinitti argeera viidiyoo jalqabaa warri ilaaltan argitanii jirtu. Ijoollee jechuun baay'ee rakkisaadha. Egaa kanarratti ijoollee fiduun dura cimina qabaachuu qabna. Akka nu jenne qofa osoo hin ta'in dhaloonni gizee kanaa akka ofii jedhettillee waan ofii akka ijoolluma biyya arabaa san qabeenyallee akka isaanii ta'uu baannu ijoolleen keenya addunyaa wajjin deemaa jiran jechuudha. Maal akka ta'ellee beekuu baaddu. Egaa hoon kana jedhu waan hin jirre falaxamee dhimoodha fuudhee jechuu osoo hin ta'in waan jiru irratti jechuu kootidha. Mee haanichu nagaa jedhanii muudannutti himna. Daawwattoota ayyaantu sallaa bakkee jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha.
har'a guyyaa barnootaati. Mudannoo na mudate immoo harmeen kiyya isinitti. Egaa guyyaa kaleessaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan ta'e wayii viidiyoo nyaata hojjechaa viidiyoo gabaabduu erga daqiiqaa 3 waraabitan ture. Haana biraangii godhee hin beeku. Waa'ee biraangii isaanillee tarii gaafa tokko nan hojjedha jedhee yaada. Kaleessa biraangiin hojjedha jedhee tan asitti qophaa'aa jira jechuudha. Nyaata hojjechaa nyaata ishiin jaalattu hojjechaa ta'e. Waan ishiin gisee hunda na shakkituun tokko irratti hojjedha jedhee tanan viidiyoo daqiiqaa 3 hojjedhee anumaa teessisuu bilbilina irratti bilbilame haana mana barumsaa keessatti lafa dhoofte naan jedhan jechuudha. Dhugaan isin jedha bakka taa'ee buna danfisuutu jira jechuudha. Soofaa duubanii bakkuma san irra ofirra gadi taa'ee maatiin iddoo keessa jiran dhagaanii dhufanii isaantu bilbilee haasofsiisee jechuudha. Garuu galata Waaqayyo wanti ta'e wanta baay'ee ulfaatudha. Akka nama haasa'uu miti jechuudha guyyaa kaleessaa. Garuu dhugaa dubbachuuf ishiin illee daa'ummaadhaan wajjin ta'ee Waaqayyo haa galatu. Baay'ee miidhamtee jechuudha. Duuba kanaan asiin akkatti paartii kanaan baay'ee miidhamtee jechuudha. Simintoo irratti lafa dhoofte bishaan ijoolleen baay'ee dhugaa ijoolleen baay'ee rakkisaadha yeroo kana. Keessattuu bakka maal akka ta'e hin beeku dhaloonni kun ani barsiisotaaf yeroo yaadutu jira jechuudha. Ishiin takkittiidha. Baay'ee takkittii illee taatu haannanii baay'ee na jeeqxi mana keessatti. Na jeeqxi waan jedhu maali balaa obboleessa jetti yeroo hundaa kanarratti baay'ee na jeeqxi. Obboleessa nama barbaade achiisa waa'ee obboleessa itti jalqabde taatan dhukuttu waan biraatiin baay'ee agas illee namni eegu jechuudha. Garuu immoo gaafa 2-3 ta'an haga bakka nama dhiban tilmaamuun nama eegu. Barsiisonni kanarraa kan ka'e isaan fooqii itti baratu gizee nyaataatti jedhan barsiisota hoggaan gaafadhu yeroo nyaataa egaa ijoollee of danda'a ijoollee kutaa 4 jenneeti dhiifnee kan kaan immoo eegumsa goonafi jedhu garuu isaan ijoollee kutaa gadaanaa hanqatan jechuudha. Baay'ee jeequ gola keessatti jeequmsa isaanii kanaan turas dhaga'een ture. Ammas immoo abaasumattuyyuu maal ta'anii caalumattuyyuu wanni wal godhan jechuudha. Baay'ee rakkisaa ta'anii bishaan naqanii bishaan ayyaana lafatti naqanii ijoolleen baay'ee miidhamtee jechuudha. Isa keessaa haana nama tokkodha. Baay'ee lafa dhoofte akkasatti lafa dhoofte akkatti kuftee raawwatte akkatti deebitee kun akkatti dhugaa baay'ee miidhamee jechuudha. Gizee achi gadi baasnu baay'ee rifannee garuu galata Waaqayyoo mana yaalaa kan ta'u miti akkaataan kufiisa ishii warra sukkuumuun dhaqnee ogeessa laalchifnee ogeessi nuuf laalee galata Waaqayyoo amma tanaa keessummaa kan keessatti ogeessi kaleessa laalee amma immoo karaa manaatitti duuka dhuftee jechuudha. Kaleessa achi mana ishii dhaqneeti har'a immoo mana keenya dhuftee laaltee amma nagaadhaan taa'aa jirti. Guyyaa har'aa barumsa maleedha. Kan na bira oolteen isiniin jechuu jaaladha. Garuu rabbi gargaaraadhaan na oolchee jira. Ishiillee oolchee jira. Dhugaa dubbachuu fi kufaatii jechuun waa baay'ee of keessatti qaba. Ani hin beeku ijoollee maal akka godhanis hin beeku. Baay'ee rakkisaadha walumaa galatti mee hojjaa dhuftu keessa guyyaa hojjaa dura mana barumsaa deemnee akkuma naannootitti iyyuu mana barumsaa haala jiruun gaafanna jenneeti. Kana fakkaataa anichoo mi'aattis maal jettanii kanaafatti kubiitii keetirratti dhugaa. Ani garuu Waaqayyo gargaara dhalee baay'ee ni gammade. Kaleessa baay'ee rifadhe yeroo kana ammoo yeroo kana baay'ee ni gammade. Oduma kaayin nyaannas ka haa nyaannu isiniin jedha. Dhiyeessinee jirra booda hin dhuftanii nyaattu. Kufaatiin kiyya garuu kufaatii akka namni kufuutti miti garuu Waaqayyo sanirras na gargaareet iddoo kanaan nagee Waaqayyootti galanni hin irratini sababiin ani ittiin kufee teenyee taphachaa jira jennaan ijoolleen bishaan qacattee ta'alyaandii urattee dhuftee nutti facaatte. Innaa eda daree keessattis gannamee jira. Innaan nu kaanee yoo fooqii korree achirran daree keessa seennu daree keessatti bishaan gannamee jira. Innaa namni mucucaadhee kufe. Gonni tokkotti kufee lagiseedhaaf homaa natti dhagahamne of na wallaalchisee ture yoo nan achi binin jedhu ijoollee maal taatanii maaltu maal ta'ee biraa ka'ee tan taphadhe. Pireedii dhumaa irratti na dhukkubee innaan deemsa na dhowwee na harmee tiyyatti na bilbileedhani innaan barsiisan illee rifatee na bilbilee harmee tiyya bira ga'e garuu Waaqayyo na oolchuuf guddaa tokko Waaqayyo na galateeffadha jechuun jaalladha. Amiin dhugaa bakka Waaqayyo si oolchisiin jechuun jaalladha. Dhugaa akka jedhamu miti. Ani hiriyaashii bakka tokko ta'anii too barataniidha jechuudha. Kana yaamee gaafadhe achitti. Ani hooman kufe nuun jetteedhaan bakka kanatu hadoode yeroodhaaf jechuudha. Mataa kanatu iyyuu hadoode. Yoo ijoolleen ijjituu maalatti ijjitan maalan ta'e maalatti murtannaan jette hiriyaan ishee jechuudha.
baay'ee nama wanni taatedha hiriyaan ishii jechuun ishii maalukkuyaa taate bakka faxxaanidha ni hubatti waan ta'eefan yaamee gaafadhe jechuudha. Gaafa yaamee gaafadhu ishiin hin beekne iyyuu nutu iyyee nutu bishaan irratti naqee mataan ishii immoo iyyuu akkuma lidatiidha tokko fatteetti irti iyyuu hin miicine egaa kan lidatiin iyyuu ganaa torbanidha jechuudha. Hojjuma dhuftuuf mana barumsaatti aanuudhaan hojjaa dhuftu gaafa hojjaa duraa deemtuuf fammichaaf jedhee tan torbee kanatti naa deemtu dheedhiis. Gizeenatti gadi baatu muluun kittiin irraa badee jechuudha. Ijoolleen bishaan haayilaandiidhaan itti gad naqxee jechuudha. Barsiisonnis bira gahuu hin dandeenye. Dhugaa baay'ee hordofna mana barumsaa kana egaa maal akka ta'e hin beeku ani maatiin ijoollee ofii mana barumsaatti erguun waaqaa gaditti nageenya hin eegan jechuufi gaafa immoo mana barumsaa keessatti akkana ta'ullee baay'ee rakkisaadha. Egaa mee waan ta'u hundaayyuu hojjaa dhuftu deemnee gaafanne jennee ana garuu rabbi na baasee jira. Naasuu akka malee rabbi nama haa baasu seetaan inni qopheessiti garuu galma hin geessu. Galma kan geessisu rabbiidha. Rabbi na baasee kanaan lafa dha'u jechuun waan xiqqaa miti kana jechuudha. Kanaan akkatti karaa kanaan akkatti furte paartiin karaa kanaa dhugaa itti ciisuu dadhabdee iyyuu kaleessa garuu har'a ogeessi deebitee ilaalte mana naa dhufte iyyuu har'a jechuudha dhugaa kaleessa mana dhaqne har'a deebi'ee jira jette garuu kaleessuma qa'aa jedhe waan ta'e wayii ergasii shukkumtee raawwattee jechuudha. Garuu galata isaa haala kanaanii gargaaree jira. Kaleessa torban galata qopheessanii yommuu torbanitti waan biraa ta'u namallee ajaa'ibu wanni immoo ta'ee homaa miti wanti ta'e hundi rabbumaan ta'e rabbiin ala wanti ta'e hin jiru galanni akkuma jirutti isiniin jechuufanii caccabsaa ishiidha kan hojjette nyaadhu kasiifan hojjette sanuu samoona sana immoo erga lidatiitti asii waa'ee obboleessaa dhuffatte obboleessa fidi jechaa jirti. Gaafni obboleessi dhufu kan beekamne deebisiitti akkanatti qananiin hin jiru gaafa obboleessi dhufe jechuudha. Maaliif jennaani daa'imatu iyyuu darbaatoo jira dhiifama isiniin jedha. Maaliif gaafa san hojii itti ulfaachuu danda'a kana kanan itti himaatoo jira jechuudha. Oduu cimtee baay'ee gaariidha akka bulanee danfisuu geessu. Kana meeshaa maal jettaniin waa'ee obboleessaa baay'ee dubbachaa waa'ee lolaa jirtu sammuna kana jechuudha. Nan barbaada wajjin nan taphadhaa wajjin nan dubbadhaa mana barumsaa wajjin deema ijoollee akkatti mana barumsaa wajjin deemtee gaafa boossetu jira jechuudha. Meeshaa maal jettaniin warri viidiyoo kana akka dhumaa dhaggeeffattan gaafii kana ni deebistu waan jettanii koomentii jalatti barreessan tarii namni lama namni tokko viidiyoo sana akka dhumaa dhaggeeffatanii ta'an yaada. Namni dhaggeeffate sun immoo wanni dhumaa kana viidiyoo dhumaa kanarratti yaada ofii kennu waa'ee aannaatiif lakki haa turtumoo haa dhufuuf kan jedhu gaafa immoo haa dhufu jettan dhuftanii hundi keessanuyyuu asitti buna danfistanii nyaata hojjettee namni marqaa marqitan jechuudha kanan dagatinaayi isiniin jechuun jaaladha ammaaf yaada qabdaa yaada hin qabdu koottaa nyaadhaa dhiiga koottaa nyaadhaadhaas na feeree jira isiniin jechuun jaaladha. Galatoomaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata.